Economic Injury Disaster Loan maalinni eenyuuf? Akkam jirtu Fayyisaadha. Baga waggaa haaraa 2021 geessan jechaa har'a Economic Injury Disaster Loan maalinni eenyuuf isa jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Egaa Economic Injury Disaster Loan Grant yookaan immoo EIDL Grant inni jennu kuni maalinni tokkoffaa EIDL Grantiin kuni maallaqa hin deebinedha. Maallaqa yoo fudhannee deebisnee hin kafalleedha jechuudha. Inni lammeeffaani maallaqa kanarratti gibira hin kaffallu. Yoo maallaqa kana fudhanne gibira irratti hin kaffallu jechuudha. Yookaan immoo tax free income dha jechuudha. Inni sadeffaani maallaqa tolaa kana fudhachuuf dirqama liqii fudhachuun nurra hin jiru. Maallaqa tolaa kana fudhachuuf yookaan immoo EIDL grantii kana fudhachuufi liqii fudhachuun nurra hin jiru jechuudha. Inni arfeffaani maallaqni kuni daalara 10,000 dha. Maallaqni kun hamma daalara 10,000tti. Gaaffiin inni lammeeffaan maallaqni kun eenyuufi yookaan immoo eenyuti argachuu danda'a isa jedhudha. Egaa gaaffiin inni guddaan isa kana. Eenyutu kwaalifaayi gochuu danda'a isa jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Tokkoffaan ulaagaan isaa kwaalifaayi gochuuf ulaagaan inni jalqabaa nama hojii dhuunfaa hojjetu. Maallaqa kana argachuu fi ulaagaan inni jalqabaa hojii dhuunfaa hojjechuudha jechuudha. Hojii dhuunfaa kana yookaan immoo self employed namni ta'e kuni hojii dhuunfaa kana yoom kan jalqabe ta'uu irra jira yookaan immoo yoom kan hojjetaa ture ta'uu irra jira yommuu jennu January 31 2020 yookaan immoo COVID-19 utuu dhukkubni kun tamsa'uu hin jalqabiin nama hojii dhuunfaa hojjetaa turedha. Turee fi ta'aa jechuudha. Ulaagaan inni tokkoffaagaa nama hojii dhuunfaa qabu isa jedhudha. Ulaagaan inni lammeeffaan nama naannoo uummata galiin gadi bu'aa keessa jiraatu. Nama naannoo uummata galiin gadi bu'aa keessa jiraatu utuu kwaalifaayi gochuu danda'a. Egaa isaa nama uummata galiin gadi bu'aa keessa naannoo galiin gadi bu'aa keessa jiraatu yommuu jennu booda sinifan ibsaa na hordofaa. Egaa ulaagaan inni lammaffaa isa kanadha. Nama naannoo uummata galiin gadi bu'aa keessa jiraatu utuu appilaayi gochuu danda'a. Inni sadeffaani nama sababii COVID-19 kanaanii galiinsaa persentii 30 gadi bu'e. Egaa kan akkamitti ilaalla? Maarch 2 2020 kaasee amma December 31 2021tti Maarch 2 2020 kaasee amma December 31 2021 keessaa torbee 8 filanne galii torbee 8 kanaa isa galii Maarch 2 2020 dura ture wajjin wal yoo madaallu okay gabaabumatti galii keenya COVID-19 duraaf galii keenya COVID-19 boodaa yommuu waliin madaallu yoo galiin keenya inni Maarch 2 2020 boodaa persentii 30 gadi bu'eera ta'e kanaaf kwaalifaayi gochuu dandeenya jechuudha. Jennu Maarch 2 2020 kaasnee torbee 8 fudhanne. Jennu April May galii keenya April May kan ji'a lamaan kanaa torbee 8 waan ta'uufi kan torbee 8 kanaa yookaan ji'a lamaa kanaa fudhanneetoo galii keenya fakkeenyaaf November December COVID dura yookaan immoo December January isa COVID dura wajjin yoo wal madaalle yoo madaalli irra keenya yoo inni erga COVID booda inni April if May persentii 30 gadi bu'eera ta'e kwaalifaayi gochuu
dandeenyaa jechuudha. Egaa ulaagaan inni sadaffaa isa kanadha. Ulaagaan inni arfaffaa nama hojjetoota 300 gadi qabu. Namni hojii dhuunfaa hojjetu kun yookaan biizinesii qabu kuni baay'inni hojjetoota isaatii hojjetoota isheetii 300 gadi ta'uu qabaa jechuudha. Kana jechuun dirqama hojjetoota qabaachuun isarra hin jiru. Namni hojjetaa hin qabnes ta'uu danda'a. As long as self employed amma ta'etti yookaan immoo hojii dhuunfaa ka qabaatu haa ta'u malee dirqama hojjetoota qabaachuun isarra hin jiru. Yoo hojjetoota qabate immoo baay'inni hojjetoota isaatii 300 gadi ta'uu irra jira jedha. Kanaafuu warri taaksii, uberii, tiraak maal hojjetan kunillee kwaalifaayi ta'u hojjetoota utuma hin qabaatanii isa kanadha. Mee duduba deebnee nama naannoo uummata galiin gadi bu'aa keessa jiraatu akkuma sila jedhe maal jechuudha inni kun yommuu ilaallu seera amma stimulus isa lammaffaa keessatti ibsametti nama naannoo uummata galiin gadi bu'aa keessa jiraatu yommuu jennu tokkoffaa census tractii keessa jiraannu sana yookaan immoo galiin uummata nu keessa jiraannu suni yookaan immoo galiin naannoo nu keessa jiraannu suni poverty leveliinsaa percentii 20 oli ta'uutirra jira. Yookaan immoo census tractiin keessa jiraannu sun poverty leveliin isaa percentii 20 oli yoo ta'e egaa poverty leveliin percentii tokko qabee amma percent ol deebi'aa deemaa jechuudha. Egaa yommuu ilaallu poverty leveliin uummata keessa jiraannu sun yookaan immoo naannoo keessa jiraannu suni poverty leveliinsaa percentii 20 oli yoo ta'e kwaalifaayi gochuu dandeenya jechuudha. Yookaan immoo naannoo nu jiraannu suni metropolitan area keessaa kan ba'edha yoo ta'e naannoo nu jiraannu suni naannoo metropolitan kan ba'e yookaan immoo baadiyyaadha yoo ta'e census tract family median income keenya percentii 80 oli ta'uun irra hin jiru. Okay? Census tractiin naannoo keessa jiraannu suni median family income isaa percentii 80 oli ta'uun irra hin jiru. Yookaan immoo naannoo metropolitaanii jiraanna yoo ta'e ammas family median income naannoo sanaa percentii 80 oli ta'uun irra hin jiru. Okay? Yommuu akkas jennu census tract family median income naannoo sanaa kan steetii median income steetii keessa jiraannu sana wajjin yommuu wal cinaa qabnee ilaallu median family income suni yookaan immoo family median income suni percentii 80 oli yoo hin ta'u ta'e kwaalifaayi gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya yommuu fudhannu statewide median family income yookaan immoo let's say Maryland yaa fudhannu median family income in Maryland state fakkeenyaaf 80,000 yoo ta'e Maryland median family income in percentii 80 yoo ta'e namni Maryland keessa jiraatee kwaalifaayi gochuufi median income naannoo nami sun jiraatu 64,000 gadi ta'uutu irra jira jechuudha. 64,000 gadi ta'uutu irra jira. Kuni jechuun maal jechuudha? Census tractiin family median income lafti nami sun jiraatu doolara 64,000 gadi ta'uutu irra jira jechuudha. 64,000 kun egaa 80,000 sana wajjin waan jennu percentii 80dha jechuudha. Kumni 64 kuni percentii 80dha yoo 8,000 sana wajjin persentaayilii isaa baafneef jechuudha.
Egaa gaaffiin inni yeroo baay'ee argadhu warri kana dura EIDL giraantii kana fudhanne yoodha. EIDL kun akkuma kana dura isinitti himee isa yeroo darbe maallaqa tolaa 1,000 jennee viidiyoo hojjennee namoonni baay'ee itti fayyadamanidha. Maallaqa tolaa 1,000 isa jenne sanatu amma 10,000 ta'ee deebi'ee jechuudha. Warri kana dura isa tolaa sana 1,000 fudhatanii ulaagaa isa ammaa kana yoo guutani amma 9,000 fudhachuu danda'u. Kun jechuun maal jechuudha? Amma 10,000 appruuvii ta'e waan ta'eef namni ulaagaa isa ammaa kana guute 10,000 kanarraa isanni dura fudhate sana 1,000 fudhate sana irraa hir'isanii too 1,000 kennamaafi jedha seerrisa. Egaa wanta dhumarratti kan inni yaadachiisa sinitti himuu barbaadu warri kana dhaggeeffataa jirtan kuni yeroo darbe 1,000 tola fudhadhaa jedhee yommuu nani viidiyoo hojjedhu of course namni baay'ee itti fayyadameera. Garuu immoo namoonni hedduun odeeffannoo kan hin dhaga'iin hafanii erga maallaqni kun dhume kan dhaga'anii hin fudhatiin hafan jiru. Amma maalan sinitti himaa mee adaraa namoota beektan namoota hojii dhuunfaa hojjetan yoo beektu ta'e yoo sinin ilaallatu ta'e illee namoota beektan kanaafi odeeffannoo kana share godha. Odeeffannoo kana share godha. Namoonni baay'een rakkoo adda addaa keessa jiru waan ta'eef akka of gargaaranii fi odeeffannoo kana namoota hojii dhuunfaa hojjetan beektaniif daddabarsaa jechuudha. Kun isteetii hundumaatti waan ta'eef odeeffannoo kana namootaaf daddabarsaa kanan jedhuun dhaama. Best one financially subscribe, like, share gochuun dagatinaan jedha. Odeeffannoo bal'aatiin attamiin apply gochuu danda'u, akkami applicationin isaa maal fakkaata isa jedhu immoo SCBN gaafanni application isaa jalqabu isas immoo qabadheen siniif dhufaa. Ammasitti nagaan naaf ta'an jedha. Nagaan oola.